Ani immoo waldaa kiristaanaa keessa ture. Waldaa kam Duraan keessa? Yesuus Kiristoosiin hordofaa ture. Waldaa kam Waldaa meeqatu keessa? jira obboleessa? No, waldaa kam keessa ture? Waldaan ati keessa turte sun maal jedhama ture? Waldaa meeqatu jira si? Waldaa ati keessa jirtu sana, waldaan ati keessa turte sun waldaa maal jedhamu ture? Maal? Pastors. Illoliin, naan illee illoliin obboleessa kiyya. Wai Biddeenuma garaagaraa Hin nyaata. jiru. Mee Maaliif dhaadhiisti qoy? Dhiifama. Maaliif dhaadhiisti? pastor. Maaliif qoy? Maaliif qoy? Sorry. Dhiifama guddaa si gaafadha maaliif qoy? Abdii, waldaan ati keessatti waaqeffataa turte maal jedhama? Waldaa jedhama. Waldaa kam? Waldaa jedhama. Waldaa kiristaanaa kam keessa turte siin jechuun jira? Yaa Rabbii kiyya. Maal rabbii kan kee rabbiin Obboleessa kan kee koo amma adda baasee sabni akka si beeku si hubachiisuu qaba. Waldaa kam keessa akka turte natti? Akka ati Waldaan waldaa meeqatu keessa jira? ture si hubachiisuuf Kiristaanni sabni haa waldaa hubatu kam barbaadeeti. Kiristaanni waldaa kamitti amanaa siin jedhe. Waldaa jechuun bar waa walgayii wayii jechuudha. Waldoonni waan baay'ee jira. Waldoota hedduu jira. Ati ammoo kiristaanummaa keessa turte. Kiristaanummaa waldaa kiristaanaa isa kam keessa turte? Amma fakkeenyaaf waldaan amma baay'eedha. Mee yeroo tokko nan haasaa qo'a. Amma Ishi waldaa baay'ee san keessaa waldaa kam keessa turte? Amma fakkeenyaaf ilaal biraana Kiristootu jira. Mulu wangeelitu jira. Ishi biraana Kiristoosii turte moo mulu wangeelii turte? Jajjabaadha. Anamma. Biraana Kiristoosii turte moo mulu wangeelii turte? Ana miti qortuun sitti aamtu. Qortuu irraa maadaan godhan? Abbaa faanti arbaa kunooti jennaan arbuu kunooti jette Oromoon biyya keenya gaafa mammaa. Anarraa maal goota? Atuu jirta maal gochaa qortuu gaafadhaan? Ati kunoo na hojii jirta dura kiristaana turte waldaa kam keessa turte? No, himachuun maal qabatamaa qabu maal himachuusu maaliif himachuu dhiiftee fakkeenyaaf barsiisaa abdoo bakka kanas isa biraa kutaa dhiisaati mucaanii. Hinduun kutuun hin kutuu qortuu. Hin kutuu biran kutu. Inni garuu biraa Dhiifama naa godhi qortuu koo. Dhiifama naa godhi. Dhiifama guddaa naa godhi. Akkaataa abboomamtus beeka. Waldaa kam keessa turte? Wallahi himachuun mul'ongeelii makkaan yesuusii biraana kiristoosii qaayilooti akkas jechuun si tulfaatee moosiin. Lakki waan itti amanne hin jedhu. Itti naman waan ta'eef hin jedhu. Silezii sobaa turte jechuudha akkuma mucaa kaanii. Maalan isidhaa kanan sobuuf? Ammaalan sobere waan sobe natti himan fillafiiti kunoo kana sobde naan jedhaan an islaaman ture islaama turuu isaa qur'aana amma sirratti qara'a mataadhaan sirratti haffaza an islaama akka ture namnu na beekaa biyyus na beekaa waldaa kan masjiida kam akka ture namnu na beekaa biyyuu na beekaa ani kiristaanan ture jettee harka kan kee irratti taatoo naqqafattee gaafa as dhuftee amantini taatu waldaa kam turteedha just I'm talking about your denominational. Question mark in dabaru re? Question mark dan bira dabaru. In dabaru. Aku jenne bira darbu dabaru. Barsis bira darba kana andura gaafadhe bira darbira waan ta'eef sirriitti waliin haasa'eera. Akkan sunni kaan bakka an jiru dhufee an kiristaana ture akka hin jenne. Miknaatum duriyyee ture. Iddoo itti fafakkeessaa ture. Abboo duriyyee kan ture sedha. No zimje mulongeelii keessa yoo turte seera ittiin bulmaata mulongeelii si gaafadha. Zimjedhi. Kiristinnaa ortodoksii keessa beera. Qoy. Ortodoksii maatii ortodoksii keessa yoo ture. Dhiifama naa godhe. Ortodoksii keessa ture yoo naan jette ortodoksii keessa ture yoo jette himadhu. Ortodoksii keessa ture jedhe. Nuti musi barsiisu. Ortodoksii jedhee dura dubbataa ture na waliin yeroo dheeraa haasaa tureera maatii ortodoksii keessaa ba'ee jedha. Kiristinnaa ammoo dhufee amanee kee keessa darbeera malee amantaa sirriitti nama qabateeru miti. Fakkeessadha. Kanaafuu qabuun jedhee mucaan amantaa gadi fageenyaan hin qabu. Garuu immoo amantaan isaa maatiin isaa ortodoksii miti. Maastera abdii kottu mee eenyudhaan ortodoksiidha jetteen mishineeriidhaan. Mee warri nama buustan kuni? Qoy sakaan dubbatan si buusaadhaan ana si Buusina wal moderatora. Warri nama buustan kun maal taatame? Bakka dhiisa makaan isaanii amma abdiin afaan haasaa himee maal tokkicha dhiifama afaan maaliif ilaa. No mooti afaan naasa garuu abdoo kan afaan hin haasawan. Ammallee mishinaarii kan jettu ila dhaggeeffadhu. Oromoo waa tokko qaba kuni inki jibra ofii keetiyyuu. Mooti si faana naasa mishinariin kun ni kijibra.
Ishi nafaan asii galatoomi waan tokkoon siin jedha dhaggeeffadhu. Akkuma Oromootti safuu qabnaa beeki duudhaa qabna. Oromoo waa tokko jedhaa beeki. Hangafa keenyadha abbaa keenyadha hafuurattis foonittis. Akkuma itti haasofnu kun mataan isaa akkaataa qaba. Paaster Abduun akkasitti haasa'aa jiru. Akkatti hin sobde akkas taate namaan hin jedhamu dhugaa dubbachuuf taanaan. Maaliifi amantaa barbaadde Suni hin jedhamu. dhaggeeffadhu akkasiin siin Ama jedhu. mootii achittanis waa tokko hin dubbadhu. Ana faana to'aa soofte mana waan barbaade itti na fakkaata wal fakkaatan ifatee abdii. Maaliifi wanti darbine hin jiru lafa kanarratti hin darba hundisaa dhugaa dubbachuuf Jechuun taanaan. lakki ani ilaali kabajaa wallaalee miti yookiis nama guddaa kabajuu wallaaleetiin miti. Nama akkamiin kabaja beektanii ani mootii. Dhiifama Amma na koo waa godhaa. tokko si gaafadha. Ani ilaali safuu wallaaluu koo miti. Ela shawaa tokko filachiise galatoon ulfaadhu. Amantaa kiristaanaa keessan turee jette. Amantaa kiristaanaa keessa turte keessatti dhugaa dubbachuuf taanaan kiristaanummaa anamma danda'ee nama narrabsu jireenya makoo keessatti danda'ee nama hin cabi qurxamin jedhu. Na jeeqa jireenya makoo tokkuma koottanii ragaan argadhu. Ishi eessatti keessatti turteetu amantaan kan kee maalidha? Akkuma isaan si gaafatan iyyuu denominationiin kee maal ture cherchiisa keessatti? Waldaa kam keessa waaqeffachaa turte? Miseensummaa kam keessa turte? Ayyee yeroo tokko mana dubbadhaa akkuma isin dubbattanii goota jalqabaa kaastanii maal jettanii akka Oromoottis ta'ee nama kabajuun dhugumanii jira. Safuun ni numa jira. Garuu aniin kuni amalli koo maal isin beektanii? Nama garaa guddaa sodaadha otoo hin taane nama sammuu guddaan sodaadha. Nama garaa guddaan kabaja otoo hin taane nama sammuu guddaan kabaja. Kun amala koo. Miidiyaa irra jirru sana yoo dhiisnee walii abdii gaariidha beesun. Nama eenyummaa isaanii kabaja. Lakki badina irratti muruutti jirtu mire. Lakki hambadii irratti muruu miti ani eenyudha abbaa murtii ta'ee miti ani badina irratti muru. Nin beekaa mootii kabajaa fi barcuma abbaa toof jala kaa'aa jetti Oromoon. An gabaabumatti waldaa kiristaanaa keessa guddadhee waldaa kiristaanaa keessa ture. Waldaa kam? Achitti waldaa kiristaanaa isaa asii lallaaqatanii inni kaan sharaa ijaaree inni kaan maal godhee inni kaan maal godhee inni kaan mulu wangeelii maal jedhe seera kana eenyutu baase? Kun amma seera waldaa nu himin jenne biyaa diiko waldumtati keessa turte sun waldaa sharaayyuu hin ta'in waldaa bolokkeettii yoo ta'u kami galatooma bakka dhiisaa isaatii keessa hin gubaatti paastara lo dhiifama Dhiifama guddaa godhaa mootii itti koo. fufaas yaa ulfaadhaa. Dhiifama guddaa naan godhaa qortu hunduma keessanuu dhiifama guddaa godhaa. Qamaacaa warra alaa waldaa irratti akka dhiqachiifattaniif natti hin tolu. Waldaan dhiiga kiristoosiin miicamteerti. Waa'ee sharaa yaada kennuu abadan hin danda'u. Kaasii bakka namoota jijjiikaadha abdii koo waan akkanaa kun gaarii natti fakkaata akka kootti dhugaa dubbachuuf dhiifama guddaa. Kunis hojjettoota irraa fuudhee hammaaf mana kee manaaj godhi jechuun xiqqoo jijjiiqaa rajaa ta'eetiif. Mootii akkam jirtu? Jira barsamaa jirtu nagaa keessanii. Mana sirreeffadha. Ishi akkas wayya. Mee akka isaa goonu qortu akkam qortuun sagalee na jalaa Reefin dhufaa reefin itti deebee xiqqoo ishee harka korraa waan qaban biratti muutii banadheessuun jalaa sagalee deebisuu diddee laa dhugaa rabbi tokkichaa laa. mee akka isaa goonu maybe Pastor Abdoon abdii Matti fayyadamti. kana hin beekanii Maamla taarta maaliif guddisa keenya balleessi taate warra nu guddisa maaliif balleessi taate. kanaaf ani gidduu seenee dubbachuu barbaade abdiin fi qortuun maatiidha wal beekanii Sagaleen keessan kukutaaraa
Way simbuuse siriishii kunneeshni isin fudhatee ba'e. Barsiisaa abdoo dhiifama guddaa isaasini dhiifama guddaadha. Dhiifama guddaa mana hin jiramne. Isinii galee xiqqooshii waan ilaaleef inni ishee malee ani mana amantaa irrattis nam takka waa'ee mana amantaa namni akka kiyaabee booda waa'ee mana amantaa dubbachuu sharaa ta'e qorqorroo ta'e citaa ta'e waan isa gashuun qabu dubbachuu hin danda'u. Wanti isa qaanfachiisu hin jiru. Kiristaanummaa keessaa bahe garuu kiristaanummaan maqaa miti. Maqaa ta'uu hin qabu. Inni garuu maqaadhaan dura keessaa turu. Seeraa sirrittis immoo haa beeku. Iji kiristaanummaa maqaan kiristaanummaa sun ta'in iji kiristaanummaa namarraa argamuutu barbaachisaadha. Namni dhugaadhaan kiristaana ta'e tokko maalummaa kiristaanummaa beeku tokko gara biyya lafaan ilaalu. Kun ijoollummaas waan qabuuf xiqqooshii amma itti jira waan ta'eef dargaggummaan kun xiqqooshii ofaa ilaalu. Xiqqooshii waan ani immoo waan ani xiqqoo dhaggeeffadheef hin qabatu yaa tasgabbaa'u xinnoo lashjechaa deemaa waa adda baafachaa deemaa jedheetiin dhiyeessa jechuudha. Dhiifama itti fufaasan dhiifama. Rakkoon qabu dhugaa kan keeti sagaleen koo inni konneeshiniin intiniidha natti fakkaata. Yaa dhugaa keessanii obsi ati ijoollee warra duubatti deebi'aniif gootu baay'ee na ajaa'iba. Waaqayyo bara kee haa eebbisu lubbuun hedduu obsa kee irraa kan ka'e gara gooftaatti deebi'uu isaanii argeera. Waaqayyo sirraan waan guddaa akka godhaa ture. Sagaleen koo jira? Poor connection naan jedha. Kuni waan jajjabeeffamuu qabudha. Ammoo yeroo tokko tokko dhiifama guddaa bofa dhokatee mana keessa jiraatu baadiyyaatti warri guddattan naannoo baadiyyaa fi qonni naannoo keessa yoo jiraate biyyi keenya lafa oomishaati. Innaa bafa biyya lafti oomishaa jiru bofti keessa gala maasii akkasii warri beektan warri ijoolleen qonnaan bulaa waan akkanaa kana warri beektanii dhokatee jiraata. Maasii gidduu qamadii gidduu boqqollaa gidduu mishingaa gidduu jiraata. Innaa suutaan jiraate bofti yoo keessaan tiniin taane rakkisaadha. Yeroo tokko tokko wanni obsaniif maalidha? Asirraa wangeela baree meebii gara gooftaatti deebi'uu danda'a waan jedhu irraa kan ka'e obsita. Waan jajjabeeffamudha. Waaqayyo si haa eebbisu. Ani addaan baafachuudha miknaatum amantii isaa ifatti yoo dubbate ani protestaantiidha, ani waaqeffataadha, ani ortodoksiidha yoo jedhe biifuma inni keessa ture irraa waa gaafatta. Waan achitti miis godhee utuu addaan hin baafatin dhufe akka waan nama addaan baafatetti garuu ammoo waa dubbate sirrii miti jettee hubannaa kennitaaf jechuudha. Gooftaan waaqarraa isin haa eebbisu. Kiristoosiin isa itti qaaffannu osoo hin ta'in isa jireenya nuuf laate isa itti fayyinne kanadha. Kan itti gatii kafallu kun. Isa gatii nuuf kafale, isa nu fayyise, isa jireenya nuuf laate, isa abdii nuuf kenne, isa ittiin qaanofne. Isa loojikii osoo hin ta'in piraaktikaalii yommuu lallabamnu jireenyatti argannu isa kanadha. Isa kanaan namni gaafii qabu gaafachuu hin danda'a. Garuu ammoo isa kanatti hirkattee yaada kee dabarfachuun gaarii miti. Jechuumaaf inni mucaa gaafachaa turre meebii dhokatee jiraataa jiran barata jettanii si waldama keessa dhiiftu gaafa xiqqoo dubbiin ulfaattu yoo dhufte hoo hin dhukkubaan. Yoo dhukkubee hoo jechuu jalqaba afaan banee waa dubbachuu jalqaba. Gaafa dubbate ammoo maal akka ta'e inni nuuf ibsaa jechuudha. Innaa waaqayyo isin haa eebbisu keessumaan ijoollee musliimaa. Yesuus guddaa isin jaallata jaalala isiniif qaban kun immoo yaada keenya. Dirree marratti Yesuus Kiristoosiin salphisaan kanatti salphatu beekaa. Dirruma achirra bara kana immoo harkuma Afrikatti kennaa isa guyyaadhumaa jettuun sinni anamma waaqayyo gatii isaanii akkamitti akkatti kennu waan beekuufan callisa inuman callisa obseetuman jechuudha. Keematti firdii warra akkasii kun immoo addaam kana beektu san otoo dhugicha beekanii otoo maal akka ta'e beekanii warra dhugicha owwaalanii dhugicha ukkaamsanii maqaa balleessan tun firdiin isaan argatan firdii ajaa'ibaati. Kanaafiyyuu
ani waaqa kanaafis ijaan baasa ton ta'ini nama tokko sana nama hundaa wajjin nagaatti jiraaddaa waan jireef amma kootitti nama sana tasgabbeessu na yaala kalas obboleettii haa ta'u obboleessaa haa ta'u kalas. Ani obbolummaa dhiigummaa kan biyya lafarraa malee kan hafuuraa bara baraan kan jiraatan sana waliin hin qabu. Qalbiin beeku achirratti. Annaa akkasii waan si mufachiisa jiraadhe soorii dhiifama. Waaqayyo si haa eebbisu. Ani dhiifama si Kun beekamaadha. waan ta'eef. Yesuus yeroo hundumaa Yesuus keenya eenyuun hin madaallu. Yesuus biyya lafaa irratti tokkoffaa miti bara. Tokkoffaa miti Yesuus madaalaa hin qabu. Isa madaalaa hin qabnedha. Of course. አንደኛ ብለን